Akkam jirtu nagaa fayyaadhaa'ee welcome walduraa fi duubaan dhuftanii yaadaan qabu dabarseetii lafa kaa'ee deema. Warri seentan yaada kee kana waliif sheer godhaadhaa walii dabarsaadhaa. Maal goona maal ja'anii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii. Maal ja'anii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii. Ahaa jiru afaa wallaalanii jiru afaa wallaalanii. Welcome bagol sentani meol sena akkam jirtan nagaa fayyaadha harka fuune. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waan jiraate wali ibn Israa'is namni waan takka gulaaltee gartuu keessi quuqaa lubbuun dubbadhu jetti. Zamana wal boorsuudhaaf Facebook live isheen nus turee jira. Zamanni ammaan tanaa kun garuu waan nu keessaa nu quuqaatu akka dubbannu godha. Jaalanneetii miti. Kanaafuu walii sheer godhaa walii dabarsaa waan takkaan dubbachuu barbaada. Qabsoon ammaan tana eegalle tun qabsoon amma deemaa jirtu tun Oromoodhaaf jiraachuu akka namatti yookaanis dhabamuudha. Oromoon akka nama jiraachuu yoo dadhabde dhabamuudha qabdi. Baduudha qabdi. Maqaan Oromummaadhaa haqamuudha qaba. Lafti Oromoodhaa addunyaarraa haqamuudha qabdi yoo akka namatti jiraachuun dandeenye Itoophiyaa bittinneessuun furmaatatti aanu. Wanni biyya keessaa dhagaa jirru gaariidhaa miti. Waan garii waliifis himulleen toltu. Social media gubbatilee dubbachuudhaaf hin toltu. Wanni biyya keessaa deema waan akkaan hamaadhaati. Diinni kee tuttuqees ilaala. Waan kanaan keessa isiniif deebi'uu barbaada. Gaafa amma dura Jowaar Mohaammed ajjeesuudhaaf itti dhaqan qeeroodhaa fi Oromoodhaas tuttuqanii ilaalan. Waraananiiti tuttuqanii ilaalan. Oromoon maal baati? Namni tuujii takka seenuudhaaf ugguu deemtu gobeensa keesseeti hagam takka gaffagaatti hagam takka hamtuudha yoon jarjaree keessa bu'e na liqimsitii najjeeftii ifirraa ilaalta. Jarri nafxanyaadhaa ka Abiy Ahmadiin hoogganamu kun ummata Oromoodhaa yeroo hedduu deddeebi'ee laallachaadhaa jira. Gaafa Jowaar irratti ajjechaa aggaammi Samboodaas deebi'ee amma dheengaddaa Hacaaluudha ajjeesaniiti du'a sadi qawween dhawan ni jeesan bira teessee dhoyte du'a san ni jijjiiran. Oromoodhaatu jeese jedhan inumaa OLF ajjeese jedhan jarri nafxanyaadhaa waliigaleeti miidiyaan isaanii hundinuu baatan Oromoodhaatti dhiibu jira firraa buusanii lakkii mootummaadhaa miti nuti nafxanyaan qulqulluudha isinumaatu wal ajjeese keessanumaatu ajjeese kuni Oromoo tana laallachuudha jiran takka jaa qeeroo amboodhaa ta'achi keessaa rivolutionii kana dachii samii garagalchitu qeeroo ginciidhaa qeeroo naannoo sanii awwaala obboleessa isaanii akka irraa qoodan fudhanne qawweedhaan ugguranii nammeeqaan tan fixanii Shimallis Abdiisaadhaatii fi kaabinoonni dhaqanii Hacaaluu awwaalan sun du'a kophaadhaati. Oromoo laallate jechuudha. Oromoon maal baati? Oromoon hangam takka sossooti? Tuffii keenya kana Oromoon akkami gartii? Oromoo laallate jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Eega Hacaaluun du'erraa eegalee Oromoon addunyaarra jirtu hundinuu falmachaadhaa jirti. Oromoon biyya keessaas garaan gubachaadhaa jira. Eega Hacaaluun du'ee Jowaar Mohaammed qabemerraa eegalee dhala Oromoodhaa takkallee imaan irraan qoonne. Warra danda'ee falmatuu fi warra ukkaamsamee mana keessa taa'u hundinuu garaan isaa boo'e. Garuu haala kanaan maal taruudhaaf teenya? Jarri kun nu laallatan. Ka du'u nuyi yakkamaanis nuyi. Ka cunqurfamu Oromoodha. Yakkamaanis Oromoodha. Arra akka Oromootti nu duulamaadhaa jira malee akka jaaramee poolitikaadhaatii miti. Hugguu shanee jedhan dhugaan seenaa. Hugguu shanee jedhan Oromoo jechuudha. Waan kana Jowaar dubbatee ture baatii keenya eegu dubbate.
baruguu shanee jedhan jarri Oromoodha jechuudha deemaa akkuma maqaan OLF TPLF nun maxxanee maqaan OLF taargaa namaan adamsan taargaa namaan ajjeesan ka Oromoo guutuudhaaf kenname miseensota OLF gartee warra waraanaa qofaa miti arra maqaan shanee juus maqaa Oromoo tana hundaaf kenname malee maqaa garee gaaraa falmachaa jirtu marroofaadhaaf kenname istiin fakkaatin nu hundaaf kenname Oromoon hundi aniis shanee qotee bulaan keenyaa shanee barataan keenya shanee hundinuu shanee jarri kun haalatti Oromoo tana ija dhaamsu mijjeeffachaadhaa jira san keessaa kan itti milkaa'anii jira Hacaaluu Hundeessaadhaa fuudhanii awwaalan akka barbaadanitti akka fedhetti kalee azmeeti akka nama taaziyaa taa'u eega wanni hundi dhumte booda maqaa tolfachuudhaaf huccuu gurraattii kaatanii Finfinnee keessaa unoo haayiskool tokko maqaa isaatti goone jedhan Joor Mahammad man hidhaadhaa jira eega hidhame namni dhaqee ilaaleen jiru abukaattoo isaa kadhaqee kooridara keessatti ijaan takka liphii arke malee namni dhaqee Joohar waan keessa jiru maal keessa jiraa wajjiin haasawe hin jiru tun Oromoon jiruudhaan duudha Oromoon jiruudhaan duudha yooni akka Oromoo taanee falmannee bilisoomuu dadhabne Itoophiyaa san barbadeessuudha Itoophiyaa diiguudha Itoophiyaa bittinneessuudha Oromoon kana godhuu danda'a osoo hayyuun kee hidhamee mana hidhaa keessaa rakkachaa jiru osoo akkaataa inni keessa jiru waan inni keessa jiru rakkoo inni keessa jiru osoo hin beeyin osoo nam takkalleen dhaqee laaluudhaaf dhoowwamaadhaa jiru Oromoon manatti galtee rafuun Oromoon miliyoonni 50 harka fiitiin ifa awwaaluudha qabsoon ammaan tanaatun xumura harkachuudha qabdi tarraamaayyii too qabdi ta Oromummaa belleessitu yookaanis ta Oromummaa tana ol baaftee bilisa gootota huudha qabdi diinni keenya gaafa tuttuqee nu laalu istiraateejii ittiin nu cabsu guyyarraa lafa kaachaadhaa deemaadhaa jira guyyarraa lafa kaachaadhaa nama tokko gaafa si wajjin jiru hangam si gargaaraa hangam si ibsaa hangam si bareechaan beektu gaafa if keessaa dhabde garuu hulaan sun si qooyitii jechuudha gaafa if keessaa dhabde hulaan sun si qooyitii arra hulaan Joohar Mahammad nu keessaa dhabamuudha hangam takka akka nu qooyite nu warra wajjin dalagaa turee jira beeka nu warra jala deemaa turee beeka hangam takka Joohar Oromoo keessaa hidhatti qabamuun hulaa meeqa nutti qooysitee tolchinee beekna ilmaan Oromoodha gara jabina hammeenya Oromummaa tana belleessuudhaaf yeroo ammaan tanaa kana Oromoo irratti deemaadhaa jiru kana Oromoon waa lama filachuudha qabdi Oromoon waa lama filachuudha qabdi duutee dhabamuu yookaanis mataa ol qabattee akka namatti deemuu dandahuudha qabdi kana bilbilaan biyya keessa arra silkiin biyyaa tuun buutu bakka hedduudhaan bilbilee silkiin biyyaa bo'aadhaan jirtu silkiin biyyaa hin dalaydu bakka hedduu dhaamsaa jiran karaa walgaruun tokkichi silkiidhaa warra biyyaatii wajjiin asii achi bilbilee sanuu biloog godhu waan deemu fakkaata bakka hedduu bakka 5 moojaan dawwalee keessaa bakka takkaan naa bu'e bakki 4 naaf hin buune jechuudha karaa kan adduna kutu deeman wanni walii dhaamtan laal biyya alattis ni wareegama alattis Oromoodhaaf bakka hunda wareegama yoo barbaachisaa ta'e galleeti biyyatti wareegamna malee salphina ammaan tana Oromoo irratti adeemu kana baadhannee taa'uudhaaf yoo qophooyne nuti dhugumaanii ummata bilisoomuu hin qabne bilisummaan nun barbaachisu ummata gabrummaadhaaf uumame jenneeti mataa qaqqabannee bannee lammummaa jijjiirree ta'e garuu hadhaa ammaan tana hadhaa irraa maayyiidhaa rakkoo akkaan hamtuudhaa keessa galte Oromoon hayyoonni keenya biyya keessatti guutuun isaanii qabamanii hidhamanii jiran hogganoonni adda bilisummaa Oromoodhaa harraa maayyiidhaa kalee galgala manaa fuudhan warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin gale keessaa namni hafee nama 3 Daawud Ibsaadhaa beekaa dhisichi kaan Kaafaa'oo keessaa namni hafe Mararaa Guddinaati sanii gad hayyoonni Oromoodhaa barsiisota yuunivarsiitiidhaa barattoota ciccimoo manguddoon Oromoodhaa hundi guuramtee hidhadhumtee jirti arra mana hidhaa Oromiyaadhaa keessa guuteeti dheengadduma
warratti pelef hidhe baase gurbaanju arra manni hidhaa Oromiyaa Itoophiyaa keessa guutameeti high school fi middle schoolin mana hidhaadhaa Oromoodhaaf ta'ee jira. Oromoodhaatu khalees kophaa hidhamaa ture arraas Oromoodhaatu manni hidhaa guutee high school fi middle schoolin mana hidhaadhaa ta'ee jira jechuudha Oromoodhaaf. Mirga kham arkanneeti manatti ol deebinee teenyee nyaannee jiran. Eessarra dhaabbanneeti nagaa nyaannee dhuynee bobbaan. Qabsoon wareega barbaaddiime bakka jirru hunda alaa fi keessaa wareegaaf if qopheessa ilmaan Oromoodha. Hayyuun keessaa dhawuun hawaasa kana ija baysuudha. Hawaasa kana ija baysuudha. Hawaasni hayyuu if keessaa hin qabne. Hawaasni ija hin qabne karaa deemuun beeku. Wanni tooftaan nafxanyaan deemu jiruun warra hayyoota fiinjuu kana keessaa guurree mataa dhooyinee keessaa guurree findhee ummata kana hayyuu malee goota malee jeeyina malee hambifnaa samboodaan akka feene gooneeti sirna Minilik dursan irra deebifnee ergannee bulchinaadha wanni deemaadhaa jira. Sagantaa kanaa deemaadhaa jira. Kana laallee gar waa waliin nu miti. Ilmi Oromoodhaa ka miidiyaa hordofu hundinuu kaayyoon Abiyyii fi warra isaa wajjin jiru garam deemaa jirti namni hundi laaleetti arka. Eega waan nutti as deemu kana arkaa jiraanne kana booda nama biltsiginnaa deeggaru nama bulchinsa Abiy Ahmad deeggaru ka Oromoodhaatis wajjin nyaannee wajjin dhuynee wajjin hin jiraannu. Wajjin hin jiraannu. Nafxanyarraa addaa miti. Diina kee nafxanyaa kasijjeesaa jirurraa kasijjeesee siyakurraa addaa miti garaagarummaa takka illee hin qabu. Ilmaan Oromoodhaa sadarkaa addunyaatti wareega barbaachisu hundaaf if qopheessinee falmachuudha qabna. Teenyee walirratti eeguu hin qabnu. Bitamaa isaanii kan keessa jiru dhimmaddi quba qabaachuu qabna. Ergamtuu isaanii ka garaadhaaf jecha Oromoo basaasee nafxanyaadhaaf kennaa jiru if madditti quba qabaachuudha qabna. Bilisummaan falmaan ollaa keenyarraa eegalti. Yoo akkas hin goone gaafa garii hammaachuun gaarii. Yeroo hunda gaarii ta'uun gaarii miti. Oromoo gaarii tahuu siitu cabsee haalammaan tanaa kana muti. Namni hammeenyaan himamuunis gaarii. Kabajis gooti. Kabajaadha si gooti. Si kabajan. Oromoon hamtuudha. Oromoon gara jabeettiidha. Oromoon guma kafadattii. Oromoon nama isii tuqan dhiiftu hammeenyaanis yeroo garii himamuun gaariidha. Hangammaan tanaa jarri nafxanyaadhaa kun Oromoon yawwaa ummata garaa laafu ummata nama no Oromoon ummata nama hunda haammatuu miti. Oromoon nama isiif ta'u qofa haammachuu qabdi. Kaanfirraa darbuudha qabdi. Oromoon gara jabeenya garsiisuudha qabdi. Laafina keenyaatu garaa bal'achuu keenyaatu arra ollaan keenya Oromiyaa keessatti ollaadhaatu gabbahee qawwee ummata Oromootti banaadhaa jira. Arra garaa bal'achuu keenyaa fi gantuu maqaa keenya dhootee nu keessa taa'ee wajjin nyaachaa wajjin dhugaadhaa si basaasee diinaaf si kennu garaa bal'achuudhaaf ifitti qabna. Kana booda gara bal'inni kun dhaabbachuudha qaba. Dhaabbachuudha qaba. Gantuu keetirraa bitamaa keetirraa eegaltee if maddii ilaaltee eeggachuu yoon dandeenye nuutu if cabsaadhaa jira. Qabsoon ammaan tana itti seenitun qabsoo amma durarraa adda. Ta'ammaatun do or die. Falmad gaafii tee deeffadhu biyya keetirratti abbaate yookaan cabxeeti akkan kaane cabxee hafuudhaaf deemtu. Dhugaa kana walii himaa. Dhaamsi biraa lammadaa wanniin qabu miidiyoota keenyaaf OMN irraa eegalee miidiyaaleen saatalaayitiidhaan biyyatti dabarsaadhaa jirtan the same face, the same people with the same idea all the time. Sabaa fi sablammoota dhiheessaa silxee fidaa, qimaanti fidaa, agaw fidaa, Amaara keessaa nama dammaysaa fidaa, Guraagee fidaa, Walaayittaa fidaa. Wanni miidiyaan godhu waan akkanaati. The same face fuuluma gostakkaa ka siyaasaa xiinxaluus ka yaada kennatuus ka oduu biyyaa himuus nam gostakkaa. Please OMN, you need to think about this.
irrinni guddaan bakki mul'achaa jiruun hulaan guddoon bakki qoytuun karaa OMN namni keenya biyya keessaa OMN laan OMN itti always the same face wal dhabbii achi keessa jirtu mudbachuun barbaadu I don't want to talk about that hugguu dhiyeessitan nama Oromoodhaa ka fuul gostakkaa qofa dhiyeessaa ooluudhaa miti nama walaayitaa keessa buusaa gaafa Jowaar Mohaammed jiru Sidaamaan akka ummata Oromootti Oromoodhaaf quuqamee Oromoodhaa wajjin dhaabbata bring Sidaamas to OMN Oromoon fireedduu baafatte fireedduu qabdi ummanni qimaant miidiyaa kan dhufeeti Oromoodhaa wajjin dhaabbata fidaa ummata qimaant afeera ummata Agaw afeera ummata Somaalee afeera Oromoo keessaa nama hanga xiqqaa giruuppii hanga xiqqaa takka yeroo hunda fuula wal fakkaatu OMN gubbatti sa'a 24 dhiyeessuun maal bu'aa qaba maal bu'aa qaba kuni laafinni guddaan karaa miidiyoota keenyaatiin mul'achaadhaa jira laafinni guddaan inumaa hanga arra eenyu dhufaa beeynu takkatti arra eenyu dhufee haasa'uudhaa deemaa OMN gubbaa ni beeynu farqaadha namootuma hanga tokkootu farqatti dhufee haasa'u abaluu dhufarraan tana akkas ta'uu hin qabu no akkas ta'uu hin qabu we investing on it irratti investi goona akka nuu qaceelu barbaanna akka yaada adda addaa keessummeessu barbaanna akka sabaa fi sablammoota Oromoo qofaa miti akka Oromoo qofa zalaalam dhiyeessu hin barbaannu biyya keessaa dawwala Amaara dubbisa arra Amaarri nama keenya gowwaa keenya ilaaleeti ifi qabee miidiyaa gubbatti dhiyeessee Oromoodhaan arrabsa isin maa kanan goone warri OMN maaltu hin dhorge kalee godhaa turre arraan tana laafina kana maan tolfanne aynoo amma OMN bulchisan qabu bulchisa waaltawaan qabu ala kana abbaa fedhee deemaan ijoolluma gubbata jiru deemaan bulchinsa waaltawaa boordii takka illee qabu so obboleeyyan kiyya wanni isinirraa eegama zalaalam Oromoo qofa dhiheessuudhaa miti Oromoo tanatti fira horaa fira Oromootti horaa ummata Sidaamaa dhiheessa OMN cufamuu nu itti gaafatama horii keenya baafnu hin cufamu nu duuba jira isin garuu hujii dalaydan keessatti hujiin teessan bocololoo taate maal faayidaa qaba zalaalam nam meeqaa dhiyaata nama 4 dhiyaata chi gubbaadha nama 4 haasawa namni isaan kanaa ala yaada biraa qabu hin jiru moo namuma wal beeytan qofa nama hanga duraan wal beeytan qofa dhiyaata aboora farqaan si geessee kootu deebi ada farqaan si geessee kootu seen kuni hulaa nutti banaa deemi hulaa nu qoysaa deemi take it and fix it saboota biraa dhiyeessaa Oromoodhaas keessa deddeemaa lallaala namni yaaduma nama 5 ammas yaada haaraas dhufe kooseen what is that warreen saatalaayitii gubbaa jirtan miidiyoonni biraatis Gadaanis network irraa eegalee Keelloo BBS Kush Media saatalaayitii gubbaa miidiyaa hedduu qabna miidiyaa hedduudhaa jira yaada namoota adda addaa keessummeessaa yaada saboota garaagaraa keessummeessaa Amaara keessaa nama arkachuu dandahuudha qabdan akkuma isaan gowwaa keenya Masfiin Faayisaadhaa fuudhanii Oromoodhaan arrabsanitti maal qaba yoo isaan keessaa tokko laallee waa hedduu as gubbatti dubbachuun gaarii miti garuu arra OMN mataan isaa sabootuma nu wajjin dhaabbatu saboota Oromoodhaan wajjin dhumaa ture saboota kalee Jowaar Mohaammed ka'ee nu caalaa falmachaadhaa ture saba akka Sidaamaa faadhaa'u dhiyeessaan jirtan miidiyaan kun sagalee takkittii nuti qabna kanaafuu jara keenya akka nama kaagaran qabne nama 2 fi 3 OMN fuutanii olii gadiin deemtanii nama beeytan dawwaltanii aboo kottu haasee OMN gubbaadha kottu haasee OMN gubbaadha no kuni OMN maqaan billeessina akkuma gaafa joorturetti istaandardii isaa san eegaadha quality isaa san eegaadha sabaa sablammoota hundaaf hulaa banaadha ilmaan Oromoodhaa hundaafis hulaa bana fuulummaan wal fakkaatu qoftiin namnummaan gosa takkaa qoftiin
No, it doesn't make sense. Please work on it. Hopefully gorsa kana fudhattanii ni jirtanii jetti yaad. Miidiyaaleen keenya kuunilleen akkas godha. Kuunilleen ONN irraa eegale warreen saatalaayitii gubbaa jirtan keessattuu xiyyeeffannaan keessan guddaan saboota fira Oromoodhaa kabira ta'uu qaba. Silaarra olola nafxanyaan ooftu kana OMN bar wanni guddaan itti cufame bakki guddaan itti OMN itti duuluu eegalan waan ummata qimaantii fi ummata agaw sagalee ta'ee fi nafxanyaan itti duuluu eegalti. OMN wanni itti duuluu eegalaniif waan ummata Beenishaanguliif sagalee ta'ee fi itti duuluu eegalan. OMN wanni itti duuluu eegalaniif waan ummata Sidaamaatii fi ummata Walaayitaatiif sagalee ta'ee fi nafxanyaan itti duuluu eegalti. Arraan tana warreen kun harkachaadhaan jiran. Kanaafuu OMN koreen qabu amma nama lama seetu olii gadi fiigu jira. Please hayyoonni keenya gattaadha. Miidiyaa kana uunkaatti godha, tartiibatti godhaadha. Waan hojjechuu qabu irratti istiraatejii lafa kaayaadhaa fi hojjechiisa. Kanaan ja'a yeroo gaarii qabaadhaa. Abdiin muratinaa injifannoon teenyaa gaafa garii haa aarru haa lollu malee booxxiin teenyu barana gallu injifannoodhaan yookaan dhumneebban akkasi fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.